Messi. Faajjiin injifannoo warra Kaataalaan Baarseloonaa waggaa 125 dura bara 1891tti hundeeffame. Waan Gaasper dhalataa Switzerland yoo ta'an Speen keessatti Baarseloonaa biyya dhaloota isaanii Switzerland keessatti kilaba Zurich nama hundeessanii fi seenaa Baarseloonaa keessatti nama iddoo guddaa qabanidha. Bara 1981 halkan sa'a 4tti pirezidaantii Baarseloonaa waan Gaamparitti bilbilame. Haati warraa Queeneeti. Abbaan manaa koo ukkaanfameera. Gara manaatti hin deebine. Odeeffannoo tokkollee hin qabu jette. Pirezidaantiin kilaba Baarseloonaa Juan Gamper seenaa kana Zaatleetikitti yoo himan bitootessa tokko bara 1981 guyyaan dilbata ture. Kilabiin isaanii Baarseloonaa kilaba Hercules jedhamuun goolii 6-0 injifate. Taphichaan Queeneen kubbaa goolii 2 mijeessee hiriyoof kenne. Baarseloonaan injifannoo kanaan carraa waancaa laa liigaa fudhachuuf bal'ifate. Bara 1973 fi 74 booda seenaa jalqabaati. Queeneen sababuma kanaan ukkaanfame. Taphichaan booda taphattoonni kolfaa gammadaa mana nyaataa istaadiyeemii Camp Nou cinaa jirutti sorataaf deemu. Hunduu Queenee maqaa guutuu Enrique Castro Gonzaleziin simachuuf qophiirra jira. Garuu Queeneen bakkichatti hin turre. Hiriyaan isaa Carlos Rexach yeroos baruu Zaatleetikiif akka himetti Queenee dabalatee taphattoonni garichaa biroos eessa akka jiranii fi garam akka deeman akka hin beekne himee jira. Atletico Madrid yeroos qabxii lamaan Baarseloonaa caalee ligicha dursaa jira. Taphni ittaanu kilaboota kanneen lamaan jidduutti gaggeeffama. Queeneen murteessummaa taphichaa yaada miidiyaaleef kenneen booda eessa buuteen isaa dhabame. Buufataalee poolisii, hospitaalotaa fi iddoowwan odeeffannoo jiraachuu malu jedhamee hundattis bilbilamee odeeffannoon haaraa dhabame. Barumtu isaatti ukkaanfamuu Queenee miidiyaaleetti bahuun bakka hundatti dhaga'ame. Yeroos bakka bu'aa taphattoota ta'uun kan hojjechaa ture Josef Maria Minguela oduun isaa guutuu Baarseloonaa keessatti dhaga'amuuf yeroo muraasa qofa akka fudhate Zaatleetikitti hime. Kilaboota laa liigaa Speen irratti taphatan dabalatee qaamolee shakkaman hedduudha. Garuu namoota 4 meeshaa waraanaan Queenee dorsisaa Baarseloonaa irraa kiiloomeetira 400 bakka fagaattuu gara Zaragoza jedhamtutti fudhatanii deeman. Guyyaa 23f ukkaanfamuun tures jira. Taphataan ukkaanfame Queenee laa liigaa irratti yeroo 5 goolii hedduu galchuun taphataa xumureedha. Baroota dorgommii arfan Baarseloonaaf goolii 73 galcheera. Speenitti taphataa leellifamuuf yoo ta'u taphataa dhiibbaa uumuu waan ta'eef ukkaanfame jechuun hiriyaan isaa ibsa. Baarseloonaan tapha Atletico waliin qabu guyyaan taphichaa akka jijjiiramuuf laa liigaatti iyyate. Garuu hin danda'amuun deebii argate. Taphichis taphatamee Baarseloonaan goolii 1-0 mo'ame. Fedhii malee kan taphatan taphattoonni Baarseloonaa sanniin boodas bakka Queeneen hin jirretti tapha lamarraa qabxii dhabuu himanii jiru. Torban 3 oliif waa'ee Queenii yaadaa turre waan ta'eef waancaa laa liigaa dhabne jechuun Rexach miidiyaaleetti hima. Namoota taphaticha ukkaamsuun fudhatan maallaqa guddaas gaafatanii. Poolisiin Speen haasaa bilbilaa qaamolee yakka kana keessatti hirmaatan hordofuun Queenii bilisa baasanii. Buufata poolisii Baarseloonaatti namoonni gammachuun guutamuun goota isaaniif simannaa ho'aa taasisanii. Queeniin erga bilisa ba'ee booda taphoota 4 irratti Baarseloonaan tajaajile. Istaadiyeemota hundumaa keessatti simannaa goota isaaf taasifamaa ture. Namoota 3 yakka ukkaamsaa Queenii keessatti hirmaatan waggaa 10 adabamanii jiru. Namoota hammeenyummaa hin qabnee fi dhiibbaa gochuu hin dandeenyeen ukkaanfamuu kan himu Queeniin guyyaa guyyaan nyaata wal fakkaataa naaf kennaa turan. Sanaa ol waan gaarii dhiyeessuuf namoota humna hin qabneefti jechuunis miidiyaatti hime. Queeniin waggoota dabalataa 3 Baarseloonaa waliin tureen taphoota 141 irratti goolii 73 ol galche. Erga ukkaanfameen booda hedduu miidhameera kan jedhame taphatichi bara 2018 dhukkuba onneetiin umurii isaa 68 addunyaa kanarraa boqotee jira. Pel Colònia de Rinus Michels, amb un dolorós 0-4 al Camp Nou, Ladislau Kubala era cessat i